Siyaasa Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsachaa jiraachuu maatiin isaa OMN itti himan. Maatiin Jawaar Mohaammed Jawaar dubbisuu yeroo dhaqanitti nu waliin dubbachuu hin dandeenye jedhan. Fuulli isaa dhidhiitee jiras jedhan. Dhaabbatee nu wajjin haasa'uuf yaalus sababa ijaajjuu yookaan dhaabbachuu dadhabee fi ofirra gadi taa'ee jedhan maatiin isaa. Nutis rifannee sababa isaa warra mana hidhaa kana eeganii irraa qorachuu yaalus itti milkoofnee jedhan maatiin Jawaar Mohaammed. Maatiin Jawaar Mohaammed kaleessaaf eengadda Jawaar Mohaammed fayyaa guutuu akka qabu dubbatu. Maatiin Jawaar Mohaammed har'a sababa maaliitiin fayyaansaa akka akkas ta'ee baruu hin dandeenye jedhan. Maatiin isaa yookiin maatiin Jawaar Mohaammed yaada nuu kennaniiru akka itti dhiyaata. Ani obboleettii Jawaar Mohaammed obboleessa fayyaa kaleessa qaama keessan dhukkubaa jechaa ture. Har'ammoo akka malee itti hammaatee fuulli isaa dhidhiitee jira. Ani akkumaan dura harkuu rifadhe rifaatu keessa dhugaa waan dubbadhu hundaa wallaalee si dhahanii jeeni hanga fuulaa uffata uffatee jira. Maali si dhahanii jennaan lakkina dhoyinee na dhukkubaa jira jedhee jechuma tanaa gaafii hangaa fadheef deebisaanii naa kennuuf hangam dadhabee sagalee takka baafata. Bakka fuula qaamaan takka dhidhiitee jira akka malee dhukkubee jira. Miilaan oguu nyaata nurraa fudhatee achi deemu akka lafarra harkisaa deemaa miila kaafachuu hin danda'u. Dadhabee nama bakka qaamni hedduu dhibamee laaffatti tokko ta'ee jira. Hedduu dadhabee jira. Wanti jiru hedduu nama sodaachisa. Kaleessa na dhukkuba jaa garuu ogumaa dhiitoyni kun hin jiru. Kaleessa eengadda keessi koo gaarii miti xiqqoo na dhukkubaa jira jaa. Har'a garuu kaaddaati fuulli kun nama sodaachisa. Gulaaltu dhiitee jira. Hedduu wanni jiru haalaan nama sodaachisa.